gurri karaa makiinaadhaan takka agartee karaa makiinaan biyya isaanii itti seentuu fi irraa itti baatu guututti hacuucnee qabuudha qabna jechuudhaan waan adda addaa akka mari'achaa jiran oduun ibsaati jirti. Sanirraas waaniin isinii mutu jira. Akkasuma sanitti humniti warra Huuthiidhaa warri fedhan leenuu garaagarummaa teenya tana dhiisanii yoo gartee diina biyya teenya diguu barbaadu kanarratti akka waliin hojjennu yoo nu cinaa dhaabbatan gaariidha jechuudhaan ibsa baasaniiti jiran. Akkasuma sanitti humnoottan biraatan Saudi Arabiyaan guyyaa kaleedhaa niin jaariyattee dubbachaa jirtu san amma duras humaata kan finne arrallee waa takkallee fiduudhaaf hin ta'an jechuudhaan garee gartee Saudi Arabiyaan jaarachaa jirtu tana huffisaa jiran. Akkasuma sanitti hiriirri gurguddaan magaalaa adda addaa keessatti akka ka'aa jiru inumaatutu kan deeggarsa waraanaa kan ta'etutu gaggeeffamaa jira jechuudhaan irraa ibsaati jiran. Sanirraas gartee waan isin himuutu jira. Oduulee tanaa fi tan biraatis taniin isin gargaarsiisuu takkaa'u footoolee gartee isin gargaarsiisuu hedduudhaatu jira. Akkasuma sanitti akkuma na duuba gartan kanatti pirezidaantiin fiifaadhaa yoo gartee akka amma inni itti jiru kuni jijjiirama guddaa kan finne taate inni kun mataan isaatu yeroo gabaabduu keessatti akka hojiirraa ari'amuudhaaf taa'u oduuleen bahaati jirti. Inumaatu guyyaarraan tanaa gorsaan isaatii fi namni gorsoloonni isaa namni lamafaan hojiirraa ifii isaaniitiif kaasaniiti jiran jaanitti odeessaa jiranii guutumatti gartee waan oduu idaannoo isiniif himaa tanaafu gartee dhiyaaddaadhaa harka keessaniin garuu taataaf garuu hin dhiisinaadhaa akkuma gartee amma dura beeytanitti chaanalli kuni chaanala keessanii asirratti gartee oduulee garagaraa isinii himna oduu biyya teenyaatis wanni gaa irraa haasofnus ni jirti keessattuu guyyaarraan tanaa oduulee biyya teenyaatirraa warreen adda addaa warreen sooshaal miidiyaa irra jiran mootummaan Itoophiyaadhaa mootummaan Abiy AI viidiyoo AI itti fayyadamuudhaan ummata addunyaadhaa takka agartee dippiloomaatota addunyaadhaa itti akka gartee isaan dhaamsa isaanii kana hubataniif hojjechaa jirti jaaniini namni hedduun gartee qubatti laachaa jiranii sanirraas gartee waan takka haasofnu ni jirti. Akkuma yaadattanitti mootummaan federaalaatii fi warri Tigreedhaa lolaaf akka qophaawaa jiran namayyuu gartee dhooysaa odoo hin taane ifatti irraa haasawaati jiranii sanuma ilaalchisee mootummaan viidiyoolee propagaandaadhaa adda addaa kana AI itti fayyadamuudhaanii gadhiisaa jiranii jaaniiti gaa qubatti laachaa jiranii sanirra gartee boodara ni haasu. Waan hundaafuu dhiyaadha oduulee hedduudhaan isinii qaba. Dursoo oduu gurguddoo guyyaarraan tanaatirraa eegalla. Arraan tanaa reefuun tanaa mootummaan gareen gartee Hamaas tan Gaazaa keessa jirtu tan gartee warri Israa'el wajjin yoo xiqqaattee amata 3 dabre kana haalaan lolarratti hirmaachaa turan san naannoo Gaazaa kana akka addaatti eegumsa godhuudhaa fi inumaatu gartee hidhannoo isaanii hunda lafa kaayuudhaan waliigaltee boordiin nagayaa takkaa gartee boordiin board of peace jedhanii warri beekaman san taniin guyyaa kaleedhaa irraa isinii himaa ture tan pirezidaantiin Ameerikaadhaa inumaatu gartee dhiibbaa adda addaa Prime Ministericha Israa'el irratti godhee akka gartee inni yeroo gabaabduu keessatti inumaa mallatteessuu bira dabree waraana warra Israa'elis naannoo Gaazaa kan jiru kana akka if duuba deebisuu irratti waliigaltee godhan tan qabxii 20 if keessaa qabdu san irratti warri Hamaasis nuutis gartee isin hojii walii galla jechuudhaani ibsa isaanii arraan tana baasanii jiran. Akkasuma sanitti keessattuu gartee karaa mootummaa Qataariin warri Hamaasis amma booda tartiibatti aanuu fi warreen biraatillee gartee warreen as keessaa gaarantoora warri ta'an takka gartee waliigaltee tana warreen hojiirra ni oolchina jaanii dubbatan biitti akka Ijiptii fi Tarkii akkasuma san warreen biraatillee gartee ifatti dubbachaa jiran. Kana keessaa biitti takka gaatan hin irraanfatamne Paakistaani. Paakistaan as keessattis harka guddaadha qabdi akkasuma san Ameerikaadhaa fi Iiraan gidduuttis hojjechuudhaan harka jajjabaa qabdi jaaniiti odeessaa jiran. Dubagaa kana keessatti torbaanuma gartee lama dura akkumaan isinii himaa turetti gareen Hamaas tuni dura deemaa haaree filachuu isaanii isinii himeetiin ture. Akkasuma sanitti mootummaa Gaazaa keessa jirtu tana guututti gartee diiganii
haareetti akka ijaaruudhaaf hojjechaa jiranillee isinii himeetiin ture. Dubagaa ammaan tana wanni isaan godhaa jiran kuni waliigaltee Ameerikaadhaa fi gareeleen gartee board of peace tuni yeroo dheertuu dura itti waliigalan san keessattuu dirqama gartee mootummaan Israa'el gaggeessuu diddeef ilaarraan tanaa turteeti jirti. Garuu immoo pirezidantiin Ameerikaatis yeroo ammaan tanaatti keessattuu gartee Prime Ministertichi Israa'el haalan akka malee rakkoo keessa waan jiruuf jecha keessattuu poolitikaa naannoo isaaniitii fi biyya keessatti illee Tirampii wajjin taa'ee mariillee akkan goonetti gartee Tirampii irraa achi dhiibuu isaa sana waan arkeef jecha Tirampii dura taa'ee waan Iiraanii fi akkasumas rakkoolee biraatillee waliin mari'achuudhaaf Gaazaa tana gartee akka inni xumura irratti itti mallatteessu goosisuun isaa ni yaadatama. Garuu immoo gara duubaatiin hojiin tun hundinuu gartee akka hojjetamuu qabdu akka inumaatu gartee yeroodhaan fixuu qaban biitti godhaa turte Iiraanii jechuudhaan isin himeetiin jira jechuudha. So akkasitti san quba qabaadhaadha. Itti aansuudhaan mootummaan Israa'el kanuma gartee gaa ammallee waliigaltee tana godhanii jiran manneen ummataa kan Gaazaa keessa jiru diiguu hin dhiifne lubbuu namaa balleessuu hin dhiifne inumaatu gartee waliigalteen tuni Oktoobar amata dabree keessatti gartee waliin mallatteessan xiqqoo malee amataaf deemna achiis jidduu garuu yoo xiqqaate lubbuun nama 5,000 olii barbadooytee akkasumas sanitti namni 20,000 ga'u madaa'uudhaan mana isaaniitirraa fagaachuudhaan akkasumatti rakkoo hamtuu keessa gahanii jiran jedhaniiti odeessaa jiran. Eega waliigaltee tanarratti waliigalan jechuudha. Waliigaltee qabxii 20 tanarratti. Dubagaa har'aan tanaas akkanumatti kunoo waraanni Israa'el manneen namaatis gubaa jiran akkasumas sanii gartee lubbuun namaa nam lamallee baatee jirti jedhaniiti odeessaa jiran jechuudha. Okay? Tanagaa akkasitti quba qabaadhaadhaa. Oduu itti aantutti achi dabarraa keessattuu gartee mootummaan Ijiptiitii fi warreen akka Tarkii faan gartee dhiibbaa isaan godhaa jiran. Lola ammaan tana babal'achaa jiru kana keessatti mootummaan Ameerikaatii fi mootummaan Iiraan harka isaanii hammam takka gartee dheerinsa akka qabu. Hammam takka isaan kun achi fagaatanii lola kana gartee akka babal'isuu danda'an wal garsiisutti jiraachuu isaanii isin himeetiin jira. Keessattuu oduu guyyaa dheengaddaa gabbaate tan gartee bikka Gaazaa takkaa gartee floating gas tank jaaniin tan gartee Ijipti jirtu. Waraanni beekamne droona lamaan haleeluu isaanii raasuuneeti jira. Inumaa gartee guyyaa kaleedhaa oduulee adda addaatu as bahaa ture. Sanis warreen Iiraanii fi Ameerikaa takkaa gartee Iiraanii fi Ijipti waliin fixuu barbaaduutu hojii san hojjete jechuudhaani Ministeerri Hajaalaa biyya Iiraan dubbatee ture jechuudha. Dubagaa ammaan tana oduun bahaa jirtu akkeetutti mootummaan Ameerikaadhaa guutumaa guututti gartee Iiraan tana uggurrii karaadhaa irra godhuudhaan takkaa'u uggurrii karaa makiinaas haa taatu karaa baaburaas haa ta'u haruma fedheenu gartee wanni takkalleenu akka Iiraan hin seenne ammas akka Iiraan keessaas hin baane irratti gartee ni goona jaaniiti hojjechaa akka jiran miidiyaaleen gabaasaati jiran. Akkasuma sanitti torbaanuma gartee gabaabaa duratti torbaanuma tokko duratti mootummaan Yuukireen doonii warra Iiraan tan gartee Kaaspiyensii gubbaa jirtu haleeluu isaanii san ni yaadattan. Inuma gartee wanni yeroo san godhaniif haalaata gartee ammaan tana irratti haasawaa jiran takkaa'u irratti mari'achaa jiran kana gara hojiitti jijjiiruudhaaf takkaa'u gartee uggurrii Iiraan irratti godhuudhaaf hojjechaa jiraachuu isaanii inumaatu gartee haleellaan doonii saniitu murteessituudha jedhanii egaa warreen oduu tana itti dhiyeenyaan beekan odeessaa jiran. Akkasuma sanitti mootummaan Iiraan gara isaaniitiinis wanni gartee Ameerikaan godhaa jirtu kun guututtu gartee hojiirra hin ooluu fi inumaatu rakkoo hamtuu keessa galuudhaaf ta'anii jechuudhaani odeessaa jiran. Kanarratti guyyaa har'aan tana Ameerikaa fi warri Iiraan quba waliin lallaachaati turan. Kanarratti akkaataan isaan itti gartee quba waliin lallaachaa turanii mootummaan Ameerikaadhaa dooniilee Gaazaa tan adda addaa tan gartee Hormuz keessa jiru gara miidiyaalee adda addaatiinis ibsa godhaati turan. Kanuma ilaalchistee mootummaan Iiraan gara isaaniitiinis
Hormuz cufaadha nam tokkollee nu gartee yoo ol seenne jettan taate takka ammoo hayyama keenya malee ni baane yoo ta'anii gartee tattaafatan taate dooniin teessan ni haleelamtii kana beekaa jechuudhaani Ameerikaa jala isaanis oduu kana tana facaasaa turan. Dubagaa dooniin lama guyyaarraan tanaa tan ajaja gartee Ameerikaadhaaf fudhattee Hormuz keessa dabruudhaaf tattaafatte haleelamteeti jirti. Dooniileen lameen tunis eega gartee waraanni Iiraan bikka kana hin dabrin ajaaniini itti karaa gartee dhaamsaatiin takkaa gartee meesenjera reediyoodhaatiin isaaniif ibsa godhan booda dooniileen tuni gaa dhaabbachuu diddeeti deemte akkasitti gartee waraanni Iiraan doonii lachuutu haleelee jira. Isa dooniilee lachuutu amma Hormuz keessatti balbalaa jirti jaaniiti odeessaa jiran. Okay? Itti aansuudhaan oduu jabduu takkataniin durarratti mata duree isinii hime mootummaan Ameerikaadhaa waraana isaanii akka malee guddaa katee kan Iraaq keessa jiru naannoo Kurdiidhaa Kurdistaan kan rijiin katee magaalaa Irbil kan jiru. Achi keessaa guyyaarraan tanaa akka baasaa jiran oduun ifa godhaati jirti. Waraanonni kunis duraanis gartee as keessaa kaampii gurguddoo akka qaban ifa wanni gartee Ameerikaan kaampii waraanaa achitti gartee qabaachuu isii barbaachisees gabaabinatti gaaf tokko gartee hogguu Iiraan wajjin wal lolan akkaataa achirraa kaanii Iiraan tana weeraranii fi kaampii waraanaa Irbilitti qabaachaa turan. Inumaatu gaa oduulee garagaraatti irratti gartee hogguun isinii himu naannoo Irbil kana waraanni Iiraan keessattuu torbaan lameen dabre kana akka malee akka haleelaa ture isiniif haariyaa miti. Wanni gartee Iiraan tana Iraaq tana keessattuu gartee naannoo Kurdiidhaa tana akkanatti haleelaniifis waraana Ameerikaa kan haalaan bal'aa ta'ee meeshaalee waraanaa gurguddoodhaa fi waa hedduutu naannoo san jira. Duba gaa mootummaan Iiraan akka malee gartee innaawaa haleeluu bira dabranii raadaarotaa fi waan gartee misaayilota darbuu fi kan buusullee guututti gartee achitti haleeluudhaan kan hafe keessaa guurrataniiti ammaan tana karaa Siiriyaa fa'aa deemanii jiran. Kana keessatti mootummaan Ameerikaadhaa inumaatu gartee lola miilaa kan duraan gartee Iiraan irratti gaggeessina ja'an san irraa gara hududuubaa akka deemaa jiran takkaa immoo istiraatejii san irratti akka jijjiirama godhaa jiran mootummaan Ameerikaadhaa akka malee miidhamtee jirti jaaniiti odeessaa jiran. Kun hundinuu lolli kuni akka gartee isaan barbaadanitti akka deemaa hin jirre inumaatu gartee mootummaan Ameerikaadhaa gatteessee istiraatejii addaa irratti gartee akka hojjettu. Sanii fi yeroo gabaabduu keessatti pirezidaantiin kaabinee miitingii yaammatee jira jaaniiti odeessaa jiran. Arraan tana mariin kaabineedhaa eegalamtee jirti garuu itti fufanii arraa fi boruu keessatti waan takka irratti gartee walii galuudhaan istiraatejii itti aantu irratti gartee akka hojii irratti oolchuudhaaf deeman ifa taatee jirti jaanii warreen oduu achirraa argatan ibsaniiti jiran jechuudha. San akkasitti quba qabaadhaadha. Itti aansuudhaan tanuma irratti gartee mee dura dursoo waa'ee Hormuz irratti akkuma gartee na duuba gartan kanatti gaamee laalaadha. Asirratti gartee akkuma gartan kanatti kuni guyyaa haleedhaati. Guyyaa halee keessatti Hormuz keessa doonii 5 qofaatu dabre. Dooniileen 5 tunis tan gartee warri Iiraan hayyama godhaniif. Gara kaanii Baabal Mandaab keessa yoo laaltan guyyaa haleedhaa doonii 47tu dabre. Dooniileen 47 tuni gartee tan dabartees hayyama warra Huuziidhaatiin tan dabarte jedhanii gartee odeessaa jiran. Dooniileen gaa as keessatti hayyama hin arganne ilaamaan tanaa doonii Ameerikaatii fi tan warra Izraa'el akkasumas tan gara gartee Baabal Mandaabis ta Suudii Arabiyaadhaati. Okay? Takkaa'u warreen gartee isaanii wajjin hojjetu jechuudha. Okay? Warreen isaanii wajjin hojjetus as keessa dabruu hin danda'an. Garuu immoo ammaan tana gartee akka ibsaa jiranitti dhaabbanni dooniilee baharra deemtu doonii gaazaatii fi tan meeshaaleedhaan deemtu jala deemanii gartee daataa isaanii hordofan akka gartee na duuba gartan kanatti ibsaatii jiranii jechuudha. Okay? Okay. Itti aansuudhaan gabaabinatti gartee oduu ammaan tana oduu guyyaarraan tanaatirraa
keessattuu gartee Raashaadhaa fi Yuukireen gidduutti gaggeeffamaa jiru lolli garee lachuu gidduutti haalaan gartee jijjiiramuu bira dabree inumaatu ammaan tana toora gartee lola kana marsaa itti aantutti ol kaasuun kuni haleellaan warri Yuukireen Raashaa keessatti gaggeessaa jiran babal'achuu keessa mootummaan Raashaadhaa amma booda carraa takkallee hin qabdu lola kana jabeessitee itti fufuu takkaa immoo ilaa hanqa mootummaan tuni harka kannitu irra deebi'anii gartee haleeluudha qaban jaaniiti odeessaa jiran. Haleellaaleen tuni mootummaan Yuukireen inumaa gartee akka nama lola dhaabee hariiroodhaaf takkaa gartee siisfaayirii godhee karaa mariitti gartee achi gargaluu deemu hin fakkaatanii akka gartee warra lola kana jabeessee itti fufuudhaaf deemutti hojjechaa jiranii. Tanaafuu mootummaan Raashaadhaa lola kana gartee akka warri Yuukireen barbaadutti jajjabeessanii warra gaggeessan malee wanni gartee lola kana qabbaneessu takka illee hin jirtu jechuudha. Takka immoo escalate to de-escalate akka jaaniin jechuudha. Okay? Lola kana dhaabuudhaaf haalaan gartee biyya Yuukireen tana haleelaniiti booda gartee Yuukireen nuu gahee jiraatee amma booda gartee marii goona jaanii akka isaan dubbatan jechuudha. Okay? So warri Raashaadhaa istiraatejii tan itti fayyadamuudha qabaa jaaniiti gaa ekspertoonni adda addaa odeessaa jiranii isiniin jechuudhaaf. Okay? Okay, san akkasii quba qabaadhaadha. Okay, oduu gara biraatiin oduu gaa biyyootan gartee biyyuma Iiraanii fi Kuweetii fi kana gidduutti gartee ammaan tana deemaa jirturraa mootummaan Iiraan gara isaaniitiin guyyaa kana naannoo kaampii waraana Ameerikaadhaa Kuweet keessa jirutti diroonnanii fi misaayilota gartee akka duraanitti hedduu odoon taane waa xiqqoo erganiiti jiranii sanammoo waan haleele gartee waan balleesseeti jira garuu wanni gartee isaan amma ifatti gartee irraa dubbatan takkallee nu hin jirtu akka gartee gaa warreen gartee oduu tana jala deemaa jiran jechaa jiranitti Iiraan deebii Ameerikaadhaaf deebistee jechaa jiran malee kuni akka haleellaatti ilaalamuun qabudha. Okay? Sani wanni isaan jechaa jiran. Okay, tanaatanii jidduu oduu takka gartee taniin isin himu guyyaa mee dursoo waan isin garsiisa. Akkuma garteen duuba gartanitti kuni dooniilee lameen reefuun tana gartee haleelamte irraayi. Doonii lachuutu gartee galgala kana haleelanii jiran. Okay. Okay, itti aansuudhaan oduu gartee karaa oduudhaa tana achiin kunne wanta akka gartee taniin isin garsiisutu jira. Mootummaan Ameerikaadhaa dhiyeenya kana misaayilota gartee akka malee akka harka isaaniitti dhumaa jiru isinii himeetiin jira. Tanaafi gartee haleellaa Iiraan irratti akka barbaadanitti gaggeessaa hin jiranii. Keessattuu maasis inumaatu gartee gaa misaayiloonni gartee Ameerikaan ol ergitu kuni takkaawoo haleeluudhaan takkaammoo misaayilota warra Iiraan kan itti buusuudhaaf akka malee akka qaqqaalii ta'ee fi lakkoofsi isaanii gartee akka malee akka duraa dhumaa jiru isinii himeetiin ture. Duba gaa arraan tana miidiyaan gartee Fox News'dhaa akka jirutti mootummaan Ameerikaadhaa misaayilota gartee harkaa qaban lakkoofsi isaanii haalaan xiqqaachuusaa daataan gartee asirratti agartan kun ni garsiisaa jaaniitii odeessaa jiran. Wanni gartee isaan asirratti garsiisaa jiran irraa keessattuu gartee Patriot Missile kajaaniin kuni misaayilota gartee gara lachuutu kan gartee waa haleeluus kan danda'u kan buusuus danda'u jechuudha. Akkasumas gartee taar kajaaniin kunis gartee kan haleeluus danda'u kan buusuus danda'u. Okay? So misaayilonni kuni gatii isaanii gartee torban irra dabarre kana keessa isin garsiiseetiin ture hangam takka gartee akka qaalii ta'an. Firiin takka doolaara miiliyoona 2 cinaarraa ilaa hanga gartee doolaara miiliyoona 4ti. Firiin takka. Okay? Duba gaa asirratti akkuma gartan kanatti odoo lolli Iiraan kuni amata kana keessa baatii Febraarii keessa gartee odoo hin eegalin dura
Patriot missile kana Amerikaan toora gartee firii 2,330 harkarraa qabaachaa turan. Takkaa gartee dirree lolaatirraa qabaachaa turan jechuudha. Kan silaa itti fayyadamuu danda'an. Okay? Lola kana keessatti ilaa hanga gartee lolli eegalame ilaa hanga baatii April 9 akkuma gartee achirra gartanitti yoo xiqqaate cinaa waan kana gartee inumaatu gartee cinaa ol. Okay? Firii 1,300 ol lola irratti itti fayyadamanii turan. Akkasuma sanitti baatii Juulaay tana keessatti gaa torbaan amma gartee irra jiru kana torbaan gartee keessa jiru kana keessatti wanni ammaan tani isaan harkatti hafe toora gartee firii 759 irraa ilaa hanga firii 827 hafee jaaniitii odeessaa jiran. Kuni waraanuma Ameerikaa waliigalaafi. Okay? Kan isaan gartee lola kanaaf itti qophaa'anii miti beeka. Waraanuma Ameerikaa waliigalaafi. Akkana jechuun inumaatu gartee harkaan qaban jechuu waa takkallee. Maaliif Ameerikaan gartee biyyootan karaa bahaattis karaa gartee Eeshiyaattis biyyootan biraattis bikki gartee lolli kun itti gaggeeffamaa jiru ni jira. Yurooppii tana keessattis akkasumatti gartee itti fayyadamaa jiranii so waa hedduudhaatu deema. Gama kaaniin gartee Izraelis akkasumatti itti fayyadamaa jiran jechuudha. Okay? Tanaafuu amma gaa san qofa odoon taane kan gartee taar kajaaniin kana akkuma gartee gartanitti lola dura gartee firii 452 ture. Lola Februaarii dura jechuudha. Akkasuma sanitti baatii gartee April keessa cinaa waan kanaa duru itti fayyadamanii turan. Achi booda diila san itti fayyadamaa jira. Keessattuu taar kana wanni gartee itti fayyadamaa jirreef irra hedduu isaa warra Iiraaniitu dura baballeessaa ture. Okay? Isaan itti fayyadamuu barbaadaniiti miti dubbiin kana gartee isinii himaatiin ture. Warra Iiraaniitu bikka gartee wanni kun jiru. Bikka fakkeenyaaf gartee Iraaq keessa ka jiru, Kuwait keessa ka jiru, Bahrain keessa ka jiru, United Arab Emirates keessa ka jiru, akkasumas Jordan keessa ka jiru, Israel keessa ka jiru. Jara kana warri Iiraan haleelaati turan. Okay? Gidduu lolaasan keessatti jechuudha. Yoo yaadattan inumaatu gartee taa kana kan South Korea jiru hunda gartee South Korea fi Japan hunda irraa fidan kan duraan gartee China dhaa fi North Korea dhaa irraa gartee Japan fi South Korea itti eena jaanii kan kaayatan jechuudha. Takkaa gartee North Korea dhaa South Korea irraa eeguudhaaf kanaaf kaachi kaayanii achirraa fidanii gartee Israel geessanii achitti gartee itti fayyadamaa turan. Kanumarratti hidhuudhaaf yoo isiniif himeetiin ture jidduu sanillee Saudi Arabia turellee gartee Saudi Arabia turee fi kan biyya Qatar keessa tures isaaniinis gartee mee keessin bira jiru kana fuudhaati gara Israel geessaadha jechuudhaan gaafataniitu turaniin isiniin jee garuu Qatarii fi warri wanta inni didan. Okay? Ni yaadattaniim yeroo sanitti sogaa kana gartee lola irratti itti fayyadamuu qofaa fi miti kan gartee lakkoofsisaa dillii kuni hafeef amma gaa 200 jechuun hedduudha garuu immoo akka silaa isaan barbaadanitti hedduudha miti. Tanaatan jidduu oduun gartee idaannoodhaa tan gartee jarri kuni jechaa jiran misaayiloota kana haareetti gartee tolchitee hujii irratti gartee akka deebi'an godhuudhaaf yoo xiqqaate amata 3 ol irraa fudhataa jiran habbaa tokko tolchuudhaaf. Okay? Habbaa tokko tolchuudhaaf. Takka immoo walumaa galatti gartee lakkoofsaanii kana fuudhanii akka duraanitti gartee deebisuudhaaf amata 3 irraa ilaa hanga gartee amata 8 fudhataa jaaniitii odeessaa jiran. So tana gartee amma mootummaan Iiraan oguu beektu tana ni beekti mootummaan Iiraanii nu dura beekti odoo gartee oduun akkanaatu gadi hin baane beekti. Saniifuu haleellaaleen gartee amman tana isaan Ameerikaa irratti gaggeessaa jiran kuni haleellaa gartee inumaa gartee yeroo fedhanitti akka fedhanitti godhan jechuudha. Tanaafi torbaanuma kana keessa guyyaa dheengaddaa yeroo isaan gartee Jordan haleelan kan Ameerikaan haleeltee irraa dhaabbatte isaan Jordan haleelanii turan isin himeemisan. San irratti gartee san wanni garsiisuuf inumaatu gartee Ameerikaan nu haleelutti hin jirtu jennee nuti hin dhaabbannu ibii teenyaas gartee bikka shakkine dheeyinee dhooyna jechuudhaafi lola itti fufan jechuudha. Okay? San jechuun amma booda humaa takkallee wanni isaan fidan hin jirtu jechuudha. Akka gartee warra Iraanitti. Okay?
namni gara hedduun warreen gartee waa'ee lolaa kana babarreessaa jiran istiraatejjiin dheengadda Iraan itti fayyadamte san tan gartee deemtee Joordan dha'uudhaa san istiraatejjii gartee kan xiqqoo malee gartee isa riskii istiraatejjii jechaa jiran jechuun Ameerikaan gartee nuti isiniin haleelu jettee eegee fi siitiif dhaabde garuu isaan dabranii gartee Ameerikaa haleeluun san waan dhufuu taa'u maaliif teenyee ifitti eeynaa jechuu isaaniiti. Kuni riskii istiraatejjiidha jaaniitti gartee odeessaa jiranii. Ati waan hundaafuu gartee booda yeroo biraa gartee irraa ni haasoinaa san akkasitti gartee quba qabaadha. Ammoo lola kana keessatti Iraan ittisa taphachuu dhiifteeti amma ittisa irra hin jirtu Iraan. Eega gartee lola kana irratti gartee ittisa taphachuu dhiiftee Iraan turteeti jirti. Wanni ammaan tan isaan godhaa jiran offensiidha taphachaa jiran. Ifi isaaniitiif gartee haleelaa jiran. Garuu immoo haleelaa tana keessa amma bikka gartee haleelaa keessa bikka gartee firraa dhorkuu eega dandeesse booda riskii gartee dura dabartee ifii ta'eetiif dha'uudha. Bikka sani amma wanni isaan gartee ilaaluu jiran. Wanni isaan teestii godhaa jiran. Inumaatu gartee yoo nutummaan gartee dura deemnee yoo haleellee yoo maaltu dhufaadha dubbiin. That's very risky strategy. But sometimes you have to take risks. If you don't take risk, you don't know whether your plan can work or your strategy can be effective or not. So isaan amma gartee tanaafi riskii fudhatanii strategy adda addaa tana laalutti jiran. Strategiileen tun takka ni toltiif ni taatiif takka ammoo hin taatuuf. Kana keessatti maaltu jira? Ameerikaan gartee eega Iraan Joordan haleelte booda Ameerikaan maal jechaa jirti? Ameerikaan maal jechaa turte? Iraan surprise attack nurra godhaa turte, nurra gootee jaan. Surprise attack. So nu quban qabne nu haleelanii jechaa jirti Ameerikaan. Tanaafuu deebisuu qabne jechuudhaani bikka gartee 8 ol haleelan maappii guyyaa haleedhaa isin garsiisaatiin ture. So akkasi quba qabaadhaadhaa dhiyaadhaa obboleeyyan keenya warreen gartee egaa chaanaalee kuni irra hedduu keessaniif warreen isiniif haaree ta'es akkasumas waan takkataniin raanfatiin waan hin takkataniin biran dabarre. Obboleeyyan keenya warreen gartee gama duubaatirraa viidiyoo OMN irratti nu agartanii ibsii gartee ati teekaa'u gartee akkaataan itti waa'ee mootummaa Itoophiyaatii fi poolitikaa uummata Oromoodhaa guututti gartee analaayiz itti goote akka malee namatti tola jettanii gartee gama duubaatiin nabba barreessaa jirtan hedduu takka galatoomaan isiniin jechuu barbaada. Ani obboleessi keessan akkuma gartee obboleessa takkaatti ilaalu jira. Maaliif gareen hundinuu gartee nu biratti yaaddoonni garee hundaa nu biratti gartee kabajaadha qaba. Nuti gartee mootummaa deeggarreetis garee takka irraa dubbachaa jirru akkasumas warra gaara keessa jiru qofa gartee deeggaraatirraa haasawaan jiru. Bilisiginnaan warra biyya alaa jiru kana hundaa'u gartee akkuma warra qabsoo afaan qawweedhaa deeggaruutti fudhatan. Maaliif sammuun isaanii gartee sammuu diinaa irratti waan rarraatee jirtuuf jecha namayyuu gartee yoo ati isaan hin faarsine namayyuu isaan biratti diina. Nuti akkasii miti. Wanni gartee nuti ijaan obbuu gartee waan bilisiginnaa waan gaarii dalaydu akkuma gartee madura isinii mee dheengaddaas gartee waan Ethiopian Airlines hojjete isiniif himeetiin jira. Akkasittiin isinii dhiyeessa. Waan babbareedduu hoggoo garra. Waan gartee fofokkotti hoggoo garrees ni balaaleeffanna. Garuu immoo namayyuu gartee akka diinaatti ilaaluun poolitikaa booda irratti hafaadhaati. Namayyuu inumaa gartee barre isaan warri bilisiginnaadhaa namayyuu gartee akka diinaatti ilaaluu ammaasis beekaa warra biyya alaa jiru qofaa miti warri isaan gartee akka diinaatti ilaalan ummata biyya jirullee akka diinaatti ilaalan keessattuu ummata keenya. Kuni maali? Poolitikaa gartee if dura laalurraa hin ka'in poolitikaa gartee bal'isanii waa laalurraa ummataaf hojjennarraa warran kaane jechuudha. Wanni isaan hubachaa jiran ummanni kun hundinuu diina keenyarraa diina keenya kamii warri gartee isaaniif diinan ta'in warruma gartee isaan faarsaa oolu jechuudha. Gartee warri isaaniif meembarii ta'e jechuudha. Jaruma saniitu gartee isaaniif
meembariidha ni faarsanii saniifuu gartee isaan kun isaan biratti diinaa miti. Garuu immoo namayyuu gartee uummanni biraa akka jirutti diinaa jechuudha. Okay? So akkasitti gartee hubachuun gaariidha. Garuu immoo akkaataan gartee waan gartee marii haala biyyoolessaa kana egaa irraa itti isiniif himaa turee fi akkasuma sanitti akkaataa gartee poolitikaan Itoophiyaadhaa yeroo ammaan tanaa qofa otoo hin taane amata 80 kana keessatti itti deemaa jiru. Akkasuma sanitti haala sila ta'uu qabullee jedhee gartee kan hin dubbadde maaliif waan hin ijaan arguu fi waan hin gartee laalu kana amma fakkeenyaaf ati gartee abbaa feete taate gartee tara takka aangoo mootummaa biyyaa gartee eega fudhatte booda ummata biyyaa hunda gartee if cinaatti gartee walitti deebisuu danda'uu qabda. Yaada gartee gargaraa kana hunda walitti fiddee akka gartee hundinuu biitti tuni teessanii waliin hojjenna jettee gartee nama kana hunda wal qixa laaltu jechuudha. Okay? So ummanni Oromoodhaatis Itoophiyaa keessatti gartee ispeeshaalii nu godhaadha nuti gartee olaantummaa olii barbaanne jaanii ilaamaan tanaa ifatti wanni dubbatan takka nu hin jirtu. Okay? So akkasitti gartee hubadhaadha. Galatoomaadhaan isin jechuu barbaada. Amma gara oduu itti aantutti dabarra. So oduu itti aantu keessatti guyyaa kaleedhaa yoo yaadattan ummata Morokkoodha kan let's see wanta takka gartee yoo isin garsiise. Akkuma gartee na duuba gartanitti ummata Morokkoodha makiinaadhaa fi akkasuma san gartee lakkoofsa hedduu hatee deemanii magaalota lama tan gartee mootummaan Spain harkaa qabdu tan gartee Afrikaa keessa jirtu magaalota san inumaa gartee akkuma nama weerareeti jedhama ummanni hundinuu gartee nama hedduudha. Ammaan tan akka gartee lakkoofsa isaanii kana odeessaa jiranitti toora nama 60,000 caaluutu magaalaa lameen tana keessa seenee jaaniiti odeessaa jiran. Guyyaa lameen kana keessatti jechuudha. Okay? Duuba wanni gartee viidiyooleen garagaraa kun agarsiisu akka gartee jarreen kun warra mootummaa Morokkootiin gargaaramanii isaan kun gartee deemanii karaa Spain dhaqanii magaalaa lachuutu jeeqan. Okay? Kuni it's more like coordinated attack ida. Waan gartee namni itti qindaawee hujii tana gartee irratti hojjanna jaanii yeroo dheertuu itti qophaa'anii ummata kanas gartee qopheessanii itti gadhiisan jechuudha. Okay? Maaliif wanni kun godhuu barbaachise? Eenyutu boodarra jira? Akkasuma sanitti gartee wanni itti aantu gartee maali? Waan akkana kanaan gartee gaafiin nama keessa ni dhufti. Tanarra gartee waan takka taniin isin himutu jira. Dura dursoo akka gartee oduun arraan tana bahaa jirtu jettutti yoo xiqqaate toora gartee nama 60 kan gahu lubbuu isaanii dhabaniiti jiran. Sababuma gartee magaalota lameen kana dhaqanii achi yaa'ii godhuudhaan warra magaalota saniitii wajjinis wal loluudhaan ifii isaaniitiifis gartee namni kugaan nama hedduudha walirra gartee deemuudhaa fi akka adda addatti yoo xiqqaate nama gartee 60 kagootu du'ee jira jaaniitii odeessaa jiranii. Akkasuma sanitti namni toora gartee nama 30,000 kagahu gara gartee Morokkoo duruun deebi'aniiti jiran. Namni 20,000 kagahu ifii isaaniitiif deebi'anii jiranii. Toora gartee namni 10,000 kagahu immoo gargaarsa mootummaa Ispeeniin gara gartee biyya isaanii deebi'aa jiran. Okay? Adda fagoodhaa miti walitti dhiyoodha wanni akkuma gartee nama magaalaa takkarraa magaalaa takka dhaqee jechuudha. Dila sana adda fagoodhaa miti. Okay? So san akkasitti gartee eega quba qabaatan booda wanni nama isin himaa jiru faaktiidha. Faaktiidhaan isin himaa jira. Garuu gartee haasoo garagaraa tokkotu jira. Kan gartee jarri kuni warri Morokkoodhaa kun maaliif gartee akkanatti magaalota Ispeen lameen kana weeraruu barbaade? Eenyu boodarra jira? Amma asis wanni tuni gartee amma dura gartee hin goone maaliif ammaan tana yeroo ammaan tanaa tana maaliif ta'uu barbaachise gaaffii jettuutu haa jira. Okay? Dura dursoo akka gartee seenaadhaatti magaalota lameen tana Morokkoon teenya jetteeti lakkaawwachaa jirti. Morokkoon magaalaa lameenuu Ispeen irraa fudhachuu qabna jettee gartee bikka isaan amata dheeraa
gareelee adda addaa gartee itti dubbisaa jiran. Mootummaa Ameerikaattis yeroo hedduu warreen European Unionittis yeroo hedduu gaggaafataniiti jiran. Garuu galman geenyeef. Ammoo ani amma xiqqoo if duuba deebi'eetiin waan tanarraa isinii barbaada. Amma fakkeenyaaf yoo xiqqaatee amma tokko dura gaafa gartee mootummaan Donald Trump tuni dura aangoorratti as baateeti baatii muraasa gartee aangoorra turan booda inumaatu warreen gartee mootummaa Ameerikaatiif hojjetan senatorotaa fi warreen biraatis keessattuu eega gartee mootummaan Spain balaaleffannaa jajjabduu lola Israa'el kana lola gartee Israa'el Falastiin irratti gaggeessaa jirtu kana dura dhaabbatanii ifatti dubbachuu eegalan. Okay? Akka mootummaa Spain tana gatii hamtuu kafalchiisuudhaaf ta'an ifatti dubbachaati turan. Kana keessa shakkiin akka leen hin jirtu. Pirezidaantiin Ameerikaa mataan isaatiillee dubbachaati ture. Akkasuma san Piraayim Ministerichi warra Israa'elis gatii hamtuudha kafaluu teessanii je'eenii warra gartee Spain kanaa fi warreen biraatillee sossodaachisaati turan. Okay? Akkasuma sanitti gaa warreen gaa hojjettoota gartee senatoroonni Ameerikaatii fi warreen biraatti warreen State Departmentii keessa hojjetan inumaatu rabshaa arraan tanaa tana gara dhugaatti gartee jijjiiruudhaaf ja'aniiti amma dura ifatti gartee akkaataan isaan mootummaa federaala ministeera hajaalaa karaa gartee State Departmentiidhaatiin keezii adda addaa barreessaati turan. Akkaataa gartee ummata warra Morookoo kana lakkoofsa hedduu kana walitti qabanii gargaarsa godhanii fi deemanii gartee magaalaa lameen tana weeraran jechuudha. Kuni maaliif? Waan lola Falastiin san warri Spain kuni gartee dura dhaabbataniif. Akkasuma san rakkoo gartee Ameerikaadhaa fi Spain jidduutti turte. Taan gartee Ameerikaan meeshaalee waraanaatii fi akkasuma san gaa kaampii waraanaa tan Spain keessaa qaban san akka gartee itti fayyadamanii Iiraaniin haleelle. Amma dubbiin tun ifa isinii taa'aa jirti. Dhagayaa jirtanii waan isinii himaa jiru kana. Yoo gartee ifa isinii taatee mallattoo godhaadhaa. Wanni hundinuu gartee akkanumatti hin taatu tana hubadha. Waan isinii jiru kuni wanni hundinuu gartee itti qophaa'anii pilaanatti godhanii akkasitti gartee hojiirratti gartee gadhiisan. Okay? Garuu immoo namni gaa dhugatti waan gartee duubaan deemaa jiru kana waan qabne akkuma gartee uummanni Morokkoodhaa deemanii gartee Yurooppii dhaquu barbaadan. Addunyaa tana gartee guututti biyya Afrikaa biyya isaanii tana jibbanii guutumatti gartee gara Yurooppiidhaa biyya adda addaa keessa deemuuf deemanii fi takkaa gartee uummanni kun uummata hamaa ta'ee ummata Islaamaa biyya Arabaa biyya warra gartee Yurooppiidhaa tana guututti gartee weeraruudhaaf deeman jaanii miidiyaaleen garaagaraa gartee guyyaa kaleedhaa kana irraa haasawaati turan. Kun hundinuu itti qophaa'aniiti waan kana tana kan gadhiisaniifis oduu kana tana kan gadhiisaniif itti qophaa'aniiti beekaati. Okay? Garuu arraan tana dubbiin tuni yoo xiqqaatte gartee digirii 180 jijjiiramteeti jirti.